Ashamaa harka fuune akkam jirtu hordoftoottan keenya. Kuni barnoota teekinooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsung irraa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kanarraa keessatti akkaataa iccitii suuraa keessanii yookaan immoo iccitii suuraa keessanii yogguu namaaf ergitan akka namicha isin ergitanii fi isin malee namni tokko beekuu hin dandeenye itti gootanii namaaf ergitan isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa hordoftoottan Afrikaa Samsung kuni waan baay'ee gaariidha. Mobaayila keessan nama wajjinuu yoo fayyadamtan, nama kam wajjinuu yoo fayyadamtan haala sanitti namni iccitii suuraa keessanii yookaan immoo suuraa kam haa ta'u iccitii bifa iccitiitiin yoo isiniif erge waan iccitii tokko mobaayila namaa irratti illee isiniif erge isin malee namni biraa laaluu hin danda'u jechuudha. Isin malee isinii fi nama isiniif erge san malee namni tokkoyyuu abbaan mobaayilaayyuu abbichi mobaayilaallee suuraa san laaluu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka isin erguu fi dandeettan yookaan immoo haala kamiin akkasitti akka isin namaaf erguu dandeettanii fi namni isiniif erguu danda'u kan wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Egaa hordoftoottan keenya jechuudha. Gama barumsaatti ce'uun duratti warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan Afrikaa Samsung akka subscribe gootan kabajaan isin gaafanna. Akkasuma immoo viidiyoo keenya kan daawwatan like share godhaa isin jecha isinin jenna. Yaadaa fi gaafii qabdan ammoo gara koomantiitii fi gara keessaatiin nuuf dhiyeessuu irraa hin qusatina. Gaafii fi yaadni keessan nu jajjabeessan jecha gama barumsaatti isin dabarsa. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Egaa hordoftoottan keenya jechuudha. Appilikeeshinichi PDF jedhama. Isa kana jechuudha. Appilikeeshina kana jechuudha. Diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isinii kaaya. Ammoo isinis barbaadanii pileestor irraas buufachuu barbaadan buufachuu dandeettu jechuudha. Yaan ammoo diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isinii kaaya. Kallattiimaan diskiripshinii viidiyoo kanaa jalatti jala irra deemtanii yoo ilaaltan kallattiimaan irratti tuqxanii sana booda kallattiin buufachuu dandeettu isiniin jedha. Egaa hordoftoottan keenya al tokkoof yogguu buufatanii xumurtan maal gootu al tokkoof irratti ni tuqxu. Sana booda jechuudha mallattoo pilaasii yookiin ammoo isa mallattoo geengoo gurraatti keessa turtan irratti al tokkoof kiliik ni gootu. Sana booda suuraa isin namaaf ergitan san isin filachiisa jechuudha. Suuraa namaaf ergitan san isin filachiisa. Haala kanatti fakkeenyaaf amma suuraa kana yoo namaaf erguu barbaade al tokkoof suuraa kana ni filadha. Ammas deebi'ee maal godha suuraa kana iddoo kanarratti kiliik godhe raayitii irra godha. Sana booda iddoo danjettu kanarratti kiliik ni godha jechuudha. Egaa hordoftoottan keenya jechuudha. Sana booda maal godha sukuriitii yookaan ammoo koodii itti hojjechuudhaaf asirratti kiliik godha jechuudha. Egaa sana booda jechuudha dura maal gootanii faayil neemii yookaan ammoo maqaa barbaadan jechuudha. Maqaa barbaadan iddoo kanarratti barreessuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf nama maqaa barbaade barreessee isinitti agarsiisu. Maqaa kana barreessee jira. Lammaffaa gabbu'ee iddoo raayitii jechuudha. Iddoo paaspoortii protection iddoo jettu kanarratti al tokko kiliik godhee raayitii guuta. Garjalaa PDF paaspoortii iddoo jettu kanarratti kiliik godhuudhaan paaspoortii barbaade yookaan ammoo koodii barbaadetti guutaa jechuudha. Mee tokkoo fi hanga sadiitti haa tokkoo fi hanga afuriitti haa guutu. Takka lama afur. Haala kanatti ergatti guutanii booda maal gootu kallattiimaan jettuuni jechuudha. Egaa hordoftoottan keenya jechuudha. Kallattiimaan erga jettanii watch the straw. 3, 2, 1. Wanta kanaa kuyyoo isin dhufe dhiifama beeksisa irraa deebitu jechuudha. Kanaaf haala kanatti yoo guuttan sana booda maal gootu haala kanatti erga jettanii booda haala kanatti isiniif fidaa jechuudha. Sana booda mallattoo sheerii tana irratti kiliik gootu jechuudha. Sana booda sooshaala barbaadaniin namaaf erguu dandeessu. WhatsApp, Imo, Telegram, Save to Drive, One Drive, Gmail fi Imo fi akkasuma wantoota garaagaraati. Send to Drive fi wantoota garaagaraatiin namaaf kan erguu dandeettu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf mi'aan amma WhatsAppidhaan namaaf haa ergu. WhatsApp yookiin Imomaan namaaf haa ergu. Sana booda Imoon haala kanatti yogguu inni naaf baay'ee maal godha haala kanatti namaaf erguudhaaf iccitii sila dura qopheessan jechuudha. Asirratti raayitii guutaa jechuudha.
nama kanarratti kilik godha. Iddoo sanarratti kilik godhee booda kallattimaan sendi jedhaanii jechuudha. Sana booda haala kanatti ergamee jira jechuudha. As keessaa bahee yogguu ilaaletti imoo kiyya keessa deemee jechuudha. Anumayyuu jechuudha iccitii tahee natti dhufa jechuudha, yookaan ammoo koodii na gaafata jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf nama kana ergee tureyyuu kun akkuma isin agartan PDF iddoo jala kanatti gar jalatti agartan kun isa kana jechuudha. Kunoo maalidha, suuraa hin fakkaatu jechuudha, waan biraa ta'ee dhufe. Namni sun ammoo jechuudha al tokko ofirratti kilik godha. Sana booda jechuudha open iddoo jettu kanarratti yeroo jalqabaatiif open isin gaafatan malee yeroo biraatiif isin gaafatu. Sana booda open irratti yogguu kilik godhe drive PDF viewer jedhu kanarratti al tokko of kilik goona. Sana booda security isa yookaan ammoo paaspoortii san nu gaafata jechuudha. Meettaa guunu. Sana booda open iddoo jettu kanarratti kilik gootu. Haala kanatti kunoo suurichi sun haala kanatti isiniif baha jechuudha. Kana kan isin qarqaaru jechuudha. Fakkeenyaaf PDF'n kun baay'ee gaariidha. Suuraa haala kanatti namaaf erguu dandeettu. Akkasuma immoo jechuudha yeroo jalqabaatiif PDF maalii kana yeroo jalqabaatiif piroosesii amma isiniif kana isiniif fidaayyuu malee takka fayyadamnaaniin kallattimaan akka isin piin yookiin ammoo koodii kana bantan isin gaafata malee waan biraa waan takka isin gaafatu hin jiru jechuudha. Haala kanatti ilaaltanii akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Laalaatii irraa fayyadamaa isin jedha. Egaa hordofan keenya jechuudha. Barnoonni keenya kan har'aa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti nagaatti.